amante nasratti amante ati amantaan kee nasra atimmoo ati natti amante jirta atimmoo nama si gaditti amante isa gargaartutti si gadi waa ati natti amante ati nasra gursumitti amante ani sanitti amane nan beeka isin garuu nama sinii gaditti ati anasi garafa anasi gorsa anasi tihim ati amantaan kee narra jira natti amante ati subhanallah atimmoo isa si gadi isa ofi gargaaru tamana irtaan sin ani waan takin dubadu ati nasra bali adamitti amante ati waan rabbi khalqi mada abdu nasra mada qabdu ifaan guys na family dageysani kenya lola abbaade wasitti himu sima anchi simi akada madan kamnu miti madan kamnu ofi asoftee ana dhaggeeffachuu diddena waraabsiftee sagaleen kee keessa rabbiin nuti itti amannu kan nama ajjeesu kan nama uumu kan riskii namaa kennu kan riskii nama dhorku kan fayyaa nama dhorku kan fayyaa namaa kennu kan si gubu kanatti amanna nuti isin ilma namaa kan rabbiin fuudhee samii keessatti amantan situ lolaaf situ gargaara situ dhaabataaf ati gawwaadha yaa waraabatti arrabsa arrabsuu barbaada gargaarsa sirra barbaada nasra arrasiin arrabsa ati badawa faara wallahi alazim badawa quraan rabbi dubbisee osoo beeytu waan gawwaasi yeroo arrabaa eebbifamin siin jedha nasra no siin arrabsa arra takkas na arrabsine an deebiinan arrabaa qabu eebbifame an arrabsu an kiristaana arrasi arrabsuu barbaada mee dhaggeeffadhu maaliif ni beekta nama arrabsu arrabaa dhaggeeffadhu nasra ante gaggamaa no naate sin dhaggeeffadhu kitaaba rabbi dubbistee osoo deembo ati haywaana eebbifame arraba keeti eebbifame sareedha ati wallahi atamma sila waan taate ilaa shamaran wutaan kaltiin bisbisaan fagaraa bitame naashatuta wutaan kaltiin dubbadhu waan arraa qofaan yaada baruu hogguu baree baruu waan itti oolu qofan yaada tabaruu yeroon dabarse ta'iftaaniitii yaada ani yaadni kiyya konfisna godheen beeku kakalee yaadadhee mataa if jeeqeen beeku kadheen giddaarra deebi'ee if jeeqeen beeku osoon arran fixin tabaruu yaadee konfisif godheen beekuun never so arraa finsin jedha 2 days you know you understand me bro waayi borii yaaddu arra fixeetiin tabaruu itti deema kanan finne gana sigale namni waayi borii yaadne guutuu ta'uunsaa gaaffii keessa jiraam nasra guutu normaal namni hundi adda qaba namni hundinuu ilaalcha mataa isaa kaayyoo qaba ani awwalee ta'uu hin danda'u awwalee nasraa ta'uu hin danda'u namni borii yaadne amma nu biratti animal style jedhama afaan dhiisi ati waan style jedhama ati sitti himu silaa boruu yaadde jireenya kee akkanaa miti utuun borii yaadne ko hin qabdu jireenya boruu waan qabdu ati utuun borii yaadne waaqa isa loluufitti nama fixaam silaanas akka keessan ati waaqaa fi waaqayyoo dhiisi amma waa isa anuma waaqayyoon kee ati natti gamaatam gam osoo arraba irraa qabadhu akkaan isaa arrabsu na godha argitanii awwalee musammaa jechuun daarata udaan guutuu jechuudha dhageana arrasinitti ma waa'ee awwalee musammaa jechuun daarata udaan itti guutanii firraa darban jechuudha hin beektanii nama garaasaa qofa guutuudhaaf amantii isaa gane badawa macarrashaa dayuusa quraana rabbii islaamummaa dhalatee alii firraa ka'ee haga 30tti buusee osoo quraana rabbii beeku sinigalee garaasaatiif jecha giiftii tiktookiitiif jecha nama amantaa muslimaa gane mubaarik maali awwalee musammaa jechuun kana diqaalaadha inni ilmoo namaatii miti diqaalaa baalageedha baalagee macarrashaati kana wajjinin kontaatii godhuun karaa rabbiirraa leenama maysa ani awwaleen jaalalasaatiif hagamma hojjaasaa waan jiru ummata muslimaa ummata oromoo na beeka baalaginnati isaa kana keessaa yoon baasuu danda'e jeetiin invite godhee wajjinaa saama malee hiriiroon isaa natti toleetii miti isaa wajji dubbachuun natti toleetii miti ani badawummaa isaa sammuu isaa dhoqqee garaa isaa dikee isaatiin bitame kana keessaa yoon baasuu danda'e gorsaan haasaa waan je'eeti malee isaa wajji dubbachuudhaafuu rabbii kiyya dhiifama gaafachuun qabaan isni galee nama khafraa nama guyyaa keessaa khafre isa jechuun khafraadha isa wajjiniin hiriiroo godhuun haraamiyu isa wajji dubbachuun haraamiyu nama kuffaara tokko guyyaa keessaa kaafiraawe amantaa gadhiisee agartan miti khafre tokko wajjiniin dubbachuun rabbi biratti dhoorkaadha
jaaladheetii miti yoo karaa amantaa muslimaa deebi'e ji'eetiin isaa wajjin yeroo hunda dubbadha malee kana bodoo baarmiila garaasaa guutuudhaaf taa'ee Yesuus dachaa wadu wallaaleen ifitti fida najjisa ani Oromoo miliyoona meeqaan qaba kanii wajjin kontaati godhu kanii wajjin haasa'u ummata kabajaa qabu ummata amantaa isaa kabaju ummata kiristaanaallee warra amantaa isaanii kabajanii wajjin sirriitti ni godhu ummanni amantaa kiristaanaa wanta qabeekaa awwalee wanti sanitti dhufe amantaa ta'e san jaalatee osoo hin taane isin shawwadee ittiin jiraachuu qofaaf karaa amantaa ta'e sanii dhufe awwalee musammaa waan inni jedhe geessanii jirtan gaafa musliimummaa kas jiru naa dabruu diddeetiin gara amantaa kiristaanaa gundeebi'e ani waan hin barbaadu hunda harkadhee jee gaafa karaa amantaa kiristaanaa deebi'e awwalee wanni waan barbaadu harkatee fi ummata nama hawaasaatu isa gargaale malee waan Yesuus godheef hin jiru Yesuus humaa namaan godhu Yesuus itti amanuu dandeessan akka amantaatti miti kaniin ani beeku keessa Yesuus jechuun nabii isaa jechuun alayhi salaatu wassalaam ilma Maryamaati isni galee miti karabbiin Maryamatti afuufee rabbiin maleekaa ergamaa rabbii godhee uumee dhalate kan hin du'in karabbiin samii geesse gaafa qiyaamaa gaddeebu isin agartani miti sanitti amane kan rabbiin keenya uume jechuudha sanitti amane kana jechuun maallaqa isinirraa barbaaduuf dhufe malee geema yeroo taphatu akka moosistaniif dhufe malee akka biyya alaa geessaniif sinitti dhufe malee jaalatii amantaa teessaniif hin dhufne namni amantaadhaa dhufe rakkoo keessaan ture gaafa musliimaa keessa jiru eegaan gara amantaa kanaa deebi'an baasaboora harkadhee biyya alaa dhaqe jechuun waan isin waliin buustanii fi maallaqaan gargaartanii baasaboora kannitan akka argatuuf turkiirraa gara Awurooppaa ergitan qofaaf sinitti amane malee amantaa jaalatee hin dhufne. Ammoo amantaa musliimaa keessa baalagummaan akkana hin jirtu tuni baalagummaadha nuti nama amantaa keenya keessaa bahe fageessine dhiifna yoo dandeenya deebisuu dandeenya namoota uumamaan amantaa kiristaanaatti amantii qaban kabajaa guddaa qabnaaf because amantaa islaama keessatti lakum diinakum waliyya diin jee rabbiin nutis keessanitti namannu isinis keenyatti namantan garuu immoo kabajaan nu jidduu jira amantiin isinitti amantan isinii kabajuu qaba ani akka nasraatti kan itti amane naa kabajuu qabdan namni akka awwalee kun baalagee kharadeemaa abbaa garaa bitamaa khagaraan isaa amantaa sana fide malee jaalalaa fi kabajaaf qaamantan dhufee miti awwaleen akkuma isin beeytanii nama masaaf quddusii ibiddatti qabee gubee ture masaaf quddusii ibiddatti qabee nama gubee ture awwalee musammaa gaafa masaaf quddusii gubusan toftaa ittiin isinitti as deebi'u barbaaddachuudhaaf san gube because toftaa isinirra baasuudhaaf namni tokko azaabaa fi jannata irran kaayyanne namni gawwaan waan yeroo sanitti jiraatu qofa nama yaadu nama nyaachuu qofa dhuguu qofa mana bareedaa keessa galuu qofa uffata bareedaa qofa addunyaa irratti uffatee jiraachuu barbaadu ka amantaa muslimaa gadiin dhiisinis hedduu jira akkasii jiraachaa jiru amantaa qabatee kawaayee akhiraa irraanfatee addunyuma tana hordofee waan bareedaa uffatee waan bareedaa nyaatee mana bareedaa keessa galee bakka bareedduu oolee jiraachuuf filatu hedduutu jira karabbiin uumamaan sammuu isaa duuche hedduutu jira inni fira amantaa keessaa beetu nyaata gaarii fi uffata gaarii fi biyya gaarii filatee akka isin qarshii olii guurtanii yeroo hunda isa kana qallabdanii isa jiraachistaniif isin dhufe kaayyoon inni amantaa kiristaanaa seeneef awwaleen takka hin jirtu kaayyoon amantaa kiristaanaa dabalameef mana bareedaa keessa galuu toftaadhaan biyya bareedduu deemuu toftaadhaan geema taphatee toftaadhaan Yesuus jee geema mooyuu qofa kana filateeti buushii uummata kiristaanarraa barbaadeeti akka sappoortii godhan addunyaa qofa filateeti malee kabajaan inni amantaa kiristaanaa dhaqeef hin jirtu ijoolleen kiristaanaa isin kabajaan isin jaaladha amantaan keessanis siniif qaalii amantaan kiyyaas naaf qaaliidha ani amantaa keen uumamaan itti dhaladhe naaf kabajaniin beeka isin kan uumamaan itti dhaladhan isiniif hin kabaj garuu warri amantaa gadhiisee amantaatti dhufu dantaa dhuunfaa waan keessa jiruufiif akka amantaa gadhiisee gara amantaa biraa deemuuf jiraachisuuf kana sirriitti hubachuu danda'u qaba waliigalaa gawwaa malee namni sammuu yaadu ni beeka بدو مالي نمني مين نمني تكو يرو جيمة تبتورا يسوس ديال مريم خنا ياما أولو مالي جيمة نمني يركدا خنا جتون جولي أمتا أمانتا كريستانا كبن جوهم سودا في أولين جولي أمانتا كريستانا كسرنا أولين مسمى هدو تتابع تاجرا سامو ساني هدو جوهم ساجرا
namni amantaa kabajaa qabu amantaa geemarra dubbachuun qabu dhageeffadhu amantaan geeman amantaa bachistu namni tokko rabbi isaa geeman taphata yeroo tiktok nasi toftaa inni fayyadamu yesus te ijoollee amantaa kiristaanaa seeraan qabattee harkaa qabdu tana sammuu isaanii nyaachaa jiran michu kun meediyaa kanarratti kanallee firaa deemu dhabu namichi waajiin jaansan badawa gwaayiliin qabu wallahi namichi waajiin jaamu kana amma walii gadda deemu meediyaa kanarra ምንም ጭንቅላት ዜሮ አለ እሱ ሰውየው ምክንያቱም የመድጎት ማይኒ አመንታ ከነቲ ጋፈተማቴ ሄ ወገና ከነቴ ነመ ቶፍታባ ወንዳ ከነ ዱፌፊ ነመ ኦንዲ ረመንታ ከነ ዱፌ ቤኹ ደንደው ቀባ ነመ ቶፍታ ፍጅራጭቱ ዱፌ እቲ አመንታ ከነ ደገ ወራ ካወለ ሙሰማ ከነ በሪሳን አወሌ በረማ ከኑ ሱመያ ያላሉ ፈላለን በር ሱመያንማ አመንታ ክርስቲያና ከሳዱፍቴ ጌማን እንተበቱ አመንታተኛ ፊዲዮን እንደለገቱ አመንታተኝ ናአርካን ጀቱ የሮ ሁንዳ ነምኒ አመንታተ ከበከ ሁንደትን ካስ የሮ መነ ረቢ ቆፋ ረቢ ሳያሜ ኸለታን የሮ ሰላት ቆፋ ረቢ ሳያሜ ኸለታ አከረቢን ሰገርጋሩ አከረቢን ድሊሳ ራዲቁ አከረቢን ርስቂ ሳኸሉ አከረቢን ኡምሪ ሰለሬሱ አከረቢን ነጊያን ቦባሴ ሰገልጩ አከረቢን ተሳነ ማንከንኒ አከተነማ ይሳንከንኑ ረቢ ኸኛ በከከናት ያምና ጌመረት በከጌመ ታብታቢ ፊስቢ ቻሌንጅ ረት ከነጀቹን ምን አይነት ቀፋፋ ነው አራኔ አስረግጭ ያርግጣለው የሰውየው እስከዛ አንበር ሀጋማ የሰፈ ሰዋፊዱ ደንዴጄት ማለት አመለ ይሰነረብሱ ጋሩ ሳይኮሎጂሳ ዋኒን ነቀፍ ሳይኮሎጂሳ ከይሰት ዋን ህዱ ተከዋኒን አርገፍ አመንታንት ዋኒ ንደቀፍ እትንጅራቹ አመለ ጃላላ አመንታት እንደነ ጆለን ክርስቲያና ከሲቤኻ አኒ አመንታት ሰኒን ከበጃፊ አከረመተኮት በከጉዳ ቀባፍ አኩማ አመንታት ይያትላል ገሩ ነመደንታ ዱንፋ ከይሳ ቀቡ ነመ በከ ሁንደት አመንታ ካሱ አንገ ከበጁን ከበጃን አፋን ኦሮሞ ከነ ከሲምቲ ፋሚሊ yes or no akasimo kasimiti guys amandu bolo chantu dirket malif no dubbi fe anema ajanda heddu khanjurun dubba do chadan fe du fe ra dubbi sam gurban ko ነግዱማ ከሰ በርባዱ አማንታ ከሰት ማልቱ ፊዴ ነጋዱማ ከሰ በርባዱ ትርፊ ከሰት አርገቹ ማልቱ ፊዴ ሜ አወሌ ሊሳዲ ራዮ ዱጉማ አማንታ ተነጃላላት ላይ ሚዲያ ከረ ቲክቶክ ከነ ጌማን ተበቹ አዲሱ ደንደው ሜ አማንታ ክርስቲያና ኦሶ ህያምኔ ኦሶ ኢትንቆስ ጆሌ ክርስቲያና ተነሳሙሳኒ ጎወምሱ ስትራቴጂ ኦሶ ባፈኔ ሜ ጌማ ተበቴ አሞየቦ ጉያቶ እንደገኘ ወራ መንታ ክርስቲያና ቀበ ወራ መቃ ኢየሱስ ምናምን ጃኒ ያመንከን እንደገኘ ነው ኢዙ ማከና መጫወቻ ወረች ጅሩ አመንቲ ወራ ክርስቲያና ኢሳት ተበቹ ጅሩ